dhugaa jiru dubbanne toofiqii dadhabbiin kee kana dadhabbii kee kana mee kanan si keessneer umarat immoo rabbii immoo korosirra kaa'e umar nu dhiisi nu jedhi kana miidhamii jenna toofiqii bichaa nu galcha filannoo toofiqiin hin deemaanam maaliif simboonedhaa miti toofiqii isaa Mubarak Munira warra nama 3,200 ajjala jirtanu mucaa kana duukaa cinqameera filannoon kan ku akkasitti dubbatadhee fixa borimmoo hojiin hojjedha waan ta'eef namni borgo nama hojii hojjetu beekaa nyaatamaa beekaa miidhamu erga beekaa miidhamuu ta'e immoo toofiq miidhamee mucaan immoo mataa isaa dhabuurra sulii irra keenye waan isaa ta'u dubbanne utuun hin miidhamin dhugaa jirtu lafa keenya kan eenyu irratti hundoomne toofiqiin filannoon kee maal toofiq maal si wajji akkamitti si fadhumu lafarratti si fadhumu lafarratti fadhumu maaliif borganuma inni hojii isaatti fufaara waan ta'eef amma kana yoo miidhameen iyyuu rakkoodhuma tokkoon qabu umariinis immoo tasgabbaa'ee namni jireenya barbaada haadha manaa kee akkana kiiloomeetira 1,000 meeqa si wajjin ta'abde kana isii jaalee tasgabbaa'ee jennee isas tasgabbeessinee dhugaa jirru itti himna waan ta'eef toofiqiin ol nu suqa Munira yaada addaa yoo qabaatte immoo dubbadhu. Yaanni kan kee bareedaadha. Mucaan inni suni umarii sila akka saaboollaalee asaan amma sirriitti reessii galeera. Kan biraa immoo akkati immoo ammas ragaa biraa hin barbaaddanne illee ragaan ofumaan iyyuu rabbiin sii fideera. Isa gara kana dubbachuu gara sana dubbachuu osoo hin taane amma dhugaa jiru toofiq dalgisuudhaan alatti yooma yaani fedha dubbii kanaa dhumuu barbaade ol deebi'ee nagaadhaan dubbatu. Lainnu ilmi namaa kamiyyuu biyya ormaa gaafa dhufee rakkinaa wal qabate aaruu danda'a hojii dhukkubsachuus hin danda'a mubeen kun nama tokko bakka 3 fayyigeesseeraaniin isa dhugumaa dubbachoote mana yaalaayyuu jechuudha hatta wallaahi argeen beekaanan liivii kanarratti jechuudha dhukkubsatee mucaan tokko ija dhukkubsate ijarraa kee harkatti dabarfate jechuudha wallaahi eenyutti maa jirtaati kan kalee dhukkubfatu qaba anargee ajjala jirta qooyi anargee ajjaleeta isaaki ijoollee koo isaa qarquu dhiisuu danda'amu be isaaki ijoollee koo dhibbatamaan argee jechuu danda'a baqalas argee odeeffateera isaaki nan jaalladhi kan ergasii caala akkamitti jirtu hojii argattanii nyaataa jirtu dhugaa jirtu rakkoo qabdu jedhee gaafate ilmi namaa akkanan jaalladha laal tarii waan dhaga'e qaba isaak bakkeedha si galee waan bakkeedhaa dhaga'e qabaadhaa biyyi akkamitti jirtu nuun jedhe jennaan si gaafadheeraa isaak dawaleen كمت جتتني سنجن والله نجمدين المنامات ياتي أما استانان إساق دوري أما يو أنا ما أنتني ورب الكعبة اتجابسين جبامي لا جفنا نمونا جلجلتا نمنيكم لا ما فيهم كم سادي واتو ورب الكعبة ربي الموقت ننقلجن دوبا مبارك ورده أن مبارك نمني مبارك كسكور إنجد أنا قبل أنو ننجد تري وتو نرجين Gaafan akkas jedhu naa ta'uu didee jennaan dudduuba cubbuna marra kaa'uun jaalladhuwan ijoollee mubaarik walitti qabee bakka tokkotti mubaarik takkaalee waan kanalaa godhan birrii isa ittiin mashwaara deeme yoo dhugumatti birrii sana keessaa waa hambifadhe ijoollee mubaarik ragaadha ijoollee 4-5 nyaachisee obaasee keessa rakkoo mubaarik isinirraan ga'e madhaan jedheen kun ajjala jiranidha rakkoo mubaarik isinirraan ga'e badhaa rakkoo tokko himatani ilaa kun rakkoo mubaarik miti kun rakkoodha kanammoo akka biyyaatti dhufe akkasirraawu akkasumaan dhaabbadhaanis mubaarakitti hin gaafadhu isinis waan xixiqqaa jedheen galiyaanis takka waan xixiqqaa mubaaraka dhaadhaase maaliif biddeen namaa keessan galamu eenyuun hojjetaara garuu mubaarak daba way hojjeta taanaan itti cabsuu miti hanga waa biraatti deemuu hin dandeenyu dhugaan jiru kana badii gaafa qabu immoo mubaarak tiktook irratti dhufee nan balleessee nan xumura dhagaafani jedhe wanta gootu hin jiru toofiqiin kunoo obboleessa keenya an bakka toofiq rakkatetti kunoo isaa birrii ammaan irratti argame isii qabdurraa na gargaarii yoo naan jedhe fidlafiti keessan ittiin gargaara dhugaa mucaa kana ammoo imachuu wallaaleef immoo hin dhoskinu toofiq ajjala jira miti galee kee bu'ee Toofiqiin Turkiin taa'ilaa bootaan jira toofiqiin Turkiitti isaan jiru toofa yoo bakka ni Turkiitti si dandeesse si kottaa gara geeffadhaa dhiifamaa wajjin isaa qoo mubee al tokko callisi mubee al tokko lafatti nan beekaan toofiqiin wajjin teenyee illee hin beeknu dheengadda achuma asumatti wal beekna yoo dhugaa rabbii ta'e toofiqii rakkataa illee nyaachisaa ture wallaahi warra balkaabaa sarbaati laanni kun ilaan toofiqii sumunii duudee jennaa kenneen beeku rakkataa illee nama hojii dhabe nama 100 meeqaa wajjiniin toofiqiin jedheen gaafa inni hojii kana jammaru gaafa utuun hojii kana jammaru yaa toofiq hojii kee hojii birrii bareedaa nyaataa hartu dhiifti akka dallaalan taane dallaalli sirraan bareedu dhiisii namaa wajjin wal dhabdaa dhugaan jiru kana yaa toofiq dhaqxee namni dallaalate immoo hin bada dhiisii hojii kana hojjetanii jennaan
dhiisi kana mana hojjedhaan sicha hojiitti hin deebi'u jedhe. Toofik jechuun nama konistiraashinii waggaa 4 waggaa 3 hojjete ofii isaatii hin danda'a hojiitti beeka waan ta'eef. Kanaaf Toofik al tokko ijoollee dhagaraan laafu beekta. Ofiif hojjetee beeka bicuusi jabina qaamaallee qaba Toofik. Dhugaadhuma dubbi jiru. Toofik dhaqxee yoo ijoollee kan ta'e tokkoffaa fira kee dhabde Toofik obboleessa firaawwan dhabdaan jedheen. Obboleessa keetii wal dhabda. Obboleetti keetii wal dhabdaan. Mokkoroon immoo dhufa. Gaafa dhufe immoo si balleessa dhiisi yennaan diretti galee kana ta'e yoo Toofikin gargaaruu ta'e inuma gargaarra malee waan mucaan Toofik irraa qabu funyaan qabne harkaa isinii fuuna. Amma fille fiti namaatti. Yoo immoo Toofik jaarsummaadhaan naafa dhumu jaarsummaa naa wayyaa keessaan naa dubbadhaa jedhe lafa teenya dubbannaa fi Toofikin ollaa galchaa. Kin jiru kaani torkii sadii daraabar. Jira tokko barreeffama. Wallahi jira. Anne dorgin qabu malee gasti dorgate nu nangalcha. Kaldoon nu galche. Khalid dhaggeeffataa turte jala turte asin argine reefan argaara. Jalan ture waay. Mee maalti nu dabalta? Rakkan dee'u. Wal qabanii dhufanii asitti waliin tinaa. Amma inni maal jedha kan Toofik hin dhaggeeffanne inni maal jedha? Toofik waan na gaafatta waan kenni jettanii nan kennaa jedhan itti akkaatana. Wallahi makiina nu bara. Yaani waan namni natti murteessan hin kenne de? Maga akka jennaani gaa maal godhama gaa waan namni itti murteessa fudhannaani? Maaltu godhama waan kana waliin? Qoy falmataan dhufeera ilaalaa gaa Khalidi anaaf Khalid kan walitti buune waa'ee turiinsa ijoollee irratti. Ani ammas taanaan la dhaggeeffadhala. Nama 2,400 jira miti. Ammas taanaan hin nyaadhu nan tursa. Sababni warri dhufe amma tartiiba qabatutti ilaa dhaggeeffadhaa boriifu. Namni sataajja bula. Himaan jira. Warri dhufe as ga'e akka inni gadi ba'ee akka mucaa kanaan himatu hin barbaadu gadi ta'eef. Kaalidoon fakkeenyaaf ijoollee an fide geesseen keessa si dhaaba. Kunoo amma immoo yoo barbaade kun bakka jara jiranu falmata tokko barreeffadhu sin agarsiisa jechuudha. Warabbal kaabaa mucaan tokko dhukkufateenaan isa biyya turree minaamin inni ga'u kun rikoo ammayyuu biyya turree biyya turtu garuu dhuftanii abadan du'eensa kalqubadhaanatu bakkee bula malee bakkeen bultan gowwaadhaadha. Aayidii kana yeroo lama waraqaa poolis kanaan si dhufuu dhinnaan yeroo lama kanan irraa jijjiira amma waan isa irratti dubbadde Toofik irratti. Ati sobdamu gati wallollee finaan jedhaafan afaan koo qabadhe beekta. Warabbal kaabaa mucaan tokko ijoollee shawaati. Birrii Itoophiyaa 200 itti baase kaaldoo waraqatan qaba. Kunoo inni isaa dhufu gaafa dhume. Harki isaa qabame jechuudha. Harki isaa lamman qabame miilli isaa lamman qabame mucaan lafumaa ka'e jechuudha. Ittiin kadhanne asin geessine achin geessine gaafan dadhabee unna kooti ol ta'e nan gala jedhe gidduudhaan. Mana kimituun geessu gaaf tokko mubaarak jedhe. Ifa mana kimituun geessu gaaf tokko mubaarak jedhe mootiin irraa qaban. Ifa mana isatti mootiin qabadhu rabbeeti beekaa kana goota miti. Karaara deemaa. Mana kimituun geessu isa moo nama biraati jedhan. Mootii qabadhaame. Mana yaalaa tuun geessu nan geessin kana jaala jedhe. Biyya nagalchi jedhe. Kalas atakkana nama tokko irratti qabteettere warabbal kaabaa rabbii jedhii qottoo jala jiraatte abbu ol galee dubbadhu matarratti tokkommoo ijoollee argeeti kaleetu intinaa ta'e gar lamaan na dhukkubee na rifadhe jechuudha fiiltaan an beektu hindi terguudha birii miliyoona 2 gaafata yaa rabbi maatiitti gad ergineen naani maatiin immoo lafa gurgurumu waan qaban gurguranii ergumu anatu asii ergamu rifadhee bakka meeqa geesse wallaahi bakka tokkotti bakka diraama 150 kafaleen qabachu. Rabbi malee na argu jiru asabachuuf miti sumunis na kafaltu jenneen ila waa biraan in barbaadu jenneen dhukkubamti sin qabuun barbaadu jenneen walumaa galatti Khalid tarii waan kana godhaartaa namni biraas godhaa jira amma dandeenyeeni waan akkasii kana shaffannee yoo humna keenyaa ol ta'e ilma namaati gadi ta'eefi bornuu kennii rakkoo qaba ila amma fakkeenyaaf ijoollee kanaan bor gaafa jarri fayyaanii nama ta'anii hojjetanii qaamaa qabaatanii birritti gaafa sinaa kennuun jedhe rakkoo qaba rakkoon qabu. Ada dhukkufatee naan dhukkuba keessa akka ta'e duuka ta'e jechuudha. Inni amma ana Khalidoo walitti buuses biyya lutuustee erga birrii nurraa fuudhee ji'a 4 ji'a 5 an ijoollee ammas taanaan warra jala jirtu hordoftoonni koo qixxeenii warra biyyaa fiduudhaa ittiin dubbaddeedha. Ammas taanaan dhaamsa sitti dhaammadhu amman ijoollee asii mijeessadhee fitutti hojii galchee fitutti nam tokko biyyarraa kaasee fiduun dhaamsa kootii
Abbaan sii ta'e nufta abbaan sii taane nifta. Kana fitadhee kan gootti hin deebina kunoo kaalee dhufeera gurbaan si bukkeedha. Isaaqii walii qabaatee dubbadhaafi. Toofikoo beekaa Toofik. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam jirta. Jira ilaa Toofe maaltu maal ta'e beektaa wantichi balaan inni kun nama hundatti dhufa. Nama hundi keenya iyyuu miidiyaarra baanee dubbachuu dhiibne malee jechuudha. Isa viizaan isaa dhume viizaa isaa jijjiiraa isa birrii nyaataa dhabe 200 kennaafi wanti nu ijoollee wajjiniin ta'an jirra hin jiru wallaahi hunda isaa sarara. Ani amma maalan gochuu jammare qarii kan koo waasaapii irratti barreeffachuu jammare amma hin danda'e gargaare isa biyyaa ofii kan kooti birrii 30,040 dabalaa fi ijoolleedha. Sarramnee hojjetaarra rakkinni kun suduwwaatti hin dhumne nama tokko lama yookaan nama 5 kan kee sarrafuudha waan silas jireenyi hojii yeroo tokko kassalu yeroo tokko argachuudha. Jala miti amma immoo maashaallah yeroo ammayyuu baay'ee akka ergasii cinqiin hin jiru waan ta'eef walumaa galatti wanti si gaadhu mucaan viizaan isaa keessaa dhumeera moo keessa jira? Tokko haaromsee fi ennaan dhume keessaa lamaffaa ammas. Dhumee guyyaa meeqaam? Erga dhume guyyaa 10 ta'a. Amma mucaanii birrii naa deebisi moo viizacha narraa jijjiirama maaliidha? Waan inni barbaade sin jeebara. Lama asirratti amma fakkeenyaaf namni miidhaa kan argamu. Amma Toofik dhaggeeffadhu laa. Toofik maal beektaa? Dhaggeeffadhu dhaga'i. Mis barbaada. Qoy kaadidoo. Qoy kaadidoo meeqa? Eeshina yeroo tokko dhaggeeffadhu. Yeroo tokko dhaggeeffadhu. Rakkoon kun rakkoo keeti miti. Wallaahi dhugaa rabbachuuf yoo rakkina keeti inni sitti murteessine cubbuudha. Eegalee akka namni asirratti dubbatu miti. Maaliif rakkina kan keente hin beektaa? Wantichi siistame jijjiirame waan attis quban qabne mucaanis quban qabne nundi keenya quban qabne. Eegalee ammaan kan hin jiraaru akka nam tokkootti la. Eegalee cabaa yeroo inni cabe gara inni fayyadu dhidhiibu beektaa waliigalteedhaan mucaanis amma danda'u darbatee atis amma dandeessu darbattee wanticha kana keessaa furmaata keessaa bahuudhaaf karaa salphaa jira. Sitti nama keessoodhaan jechuudha naannoo birrii 2,000 wayitiin jechuudha. 2,000 wayitiin jechuudha. Keessaan akkaataa isaatti nama tartiiba isaa miidiyaatti dubbachuun barbaachisu waan ta'eef yeroo ammaallee karaa maanaddii kana hin jiru waan ta'eef innuma wantichi. Isuma sichiitti immoo namni asirra 2,200 jirtan kuni irra guddaan keenya namni as keessa jiru nama ijoollee. Gaafa wanta akkanaa dhufe ijoolleen walii gala. Maa ijoolleen jiruun fidaara barra. Ijoolleen walii gala wachii 1,000 ta'e 600 yookaan 500 barbaadadhu 5. Yoo ammoo tasuma hin qabne. Moitii godha. Toofik mucaan kunis borii tokkuma keenyaa hojjetee jijjiiramuu danda'a keessaa ba'a. Isaarraatiif immoo maanni mucaarra si wayya. Ati liqeeffachuus yoo ta'e hoo maalis ta'e inuma sarara. Waa'ee tikeetii waa'ee isa duraa yoo haasofne ture waa'ee tikeetii sana immoo waa'ee tikeetii isa ni godhan ani hin beeku ani. Si galee tikeetii kutatee keetii Umar tikeetii kutadhaa jiraan jedhe meera tikeetii kutachaa jirtu yoo tikeetii kutataa jiraatte tikeetii erga kutatte bakka kalaas biyya gali tikeetiin keessa jalaa keessa haaraan ta'ini. Yoo moo tikeetiin kutanne hin jedheeniin si galee yoo moo tikeetiin kutanne bakka viizaan kan kee viizaa ittiin silaa tikeetii kutattu ittiin viizaan kee kan jee tokko amma si haaromsine birriin 500 dheengada sii kenne sana isaan mala hamsaanii birrii 500 jedhu suni birriin 500 argee kennamee fi ammallee guyyaa torbee yuun keenya ammallee dheengada sun. Kun dheengada jechaadha. Gaafa viizaa isaa haaromsu si Umar viizaan kee dhumatee jira wanti kun dhufee galee jira wanti kun immoo akka guutuu biyyaati malee sirra qofaa miti. Segere mokkoroodha erga wanti kun dhufee jiraate immoo ishii erga birriin qabaanne viizaan keessi fan haaromsa kan viizaa booddee hojjettee kaffalitta waraqaa poolikii irraansii baafatta birrii qopheeffadhuun jedhaniin. Okay viizaa kiyya naa haaromsi malee jedhe kottu asii na fuudhi viizaa kiyya naa haaromsi an waraqaa birrii kan poolikii irraansii nan qopheeffadhaa jedhe. Viizaa isaa kan jee tokko 200 kaffalee nama 3 jedhi birrii 300 kun riisitiin lafa jira wanti hundi lafa jira. Kadhagee kaffalee fi haaromseefiif hin beekani kun haaromsee fi kun Umar kan jee tokko kun si haaromseera jedhe itti sheer godhee ilaaluu dandeessan hundi keessan iyyuu. Isin illee hin beekte jechaadha. Gurbaan isa kana natti kenne illee hin beeka akka haaromseefiif. Achi Umar birrii kan qopheeffadhu waraqaa geessee imbaasii geessee kenna hojii si galchaa. Qoy bornaa gala iftaannaa gala jedhe. Utuu jedhu biyya isaatii dhumachuudha guyyaa torbatti galee toof birrii argadheera amma na geessinaan jedhe. Yaa Umar eeggadda gaafatu viizaa kan kee keessa jiru sitti iyyuu ati birrii hin arganne. Seelee har'a mufi'aan viizaan keessi haaromsa moo waraqaa poolikii irraansii si baasannaan hunda iyyuu naan argadhaa naan jedhe. Kan viizaa haaromsus naan argadhaa jedhe. Asii fuunee imbaasii geessisan. Gaafa imbaasii geessu karaa irratti zaamaa manaamee jira. Sa'aatiin xiqqoo darbee jira. Sa'aatii 11 maala akka biyya kanaatti achi geenye har'a amma hin danda'amu jedhanii waraqaa inuu kennanii borkottaa jedhan. Seelee
achumaan dhiifnee deebinee jechuudha. Dhiifnee deebinee mana dhufee ammas borontamuu isaa guyyaa beekee imbaasii dhaqe. Imbaasii Dubaay eenyuun dubbata gaalaa nama an kaarliiftii qabadhee deemeenii ana keessaa baasee naa xumurtaa jedhaniin. An naman beekaa siin xumuraa jedhaniin. Sigalee isa wajjin deemee achi dhaqee Toofik an kunoo ammallee dhuunfee inasitti nagatee deemee birii akkasii maaloo jedhate yaaki yoo birii isa kaarliiftii ta'e asii kaanii Dubaay dhaquun birii 100 dhugaa rakkoon qabu. Yoo munni sun si gubaa jiraate an siifan kaffalaan jedhaniin. Sigalee birii taaskiitti natti an siifan kaffalaa rakkoon qabu. Sigalee mucaatti sagalee qabee hundi keessa hundi dallaalii biyya Dubaay keessaa hundi haara keeyitu hattuu ajaa'iba. Sagalee isaa kun lafa jira jechuudha. Sigalee mucaan ijoollee biraa Umar Adradis Umar Disa warri kee dhuftee isiidhaan haa tumna dis. Anta miti qabadhu Umar. Umar dubbatiin ati dubbachuun beektu ati. Akka kwaasaan jirtu. Umar ilaa yoo isaa qibbulaan jiraanne hunda kee gadi buuseen deemtee mana tokkummaatti ol himatta. Alla kee. Kalas Toofik fitattee taasaa kee. Fitanne. Jedhee achi addeebee Dubaay dhaqee deebee maallaan jedhe naada wale Toofik kunoo sagaleen isaa lafa jira. Ani deemuun barbaadu. Ani waraqaa fuudhii kiraasis hin barbaadu. Tikeettii naa kuti biyyan galaa jedhe. Umar anneen gadda koomishinii yeroo lama birrii 500 kaffalee hojii si galchee. Sigalee achi deebisee moo ammas viizaan kee birrii 200 si haaromsee. Amma wajjin natti baay'ataa jira. Anaan moo birrii tikeettii ofii keetti of danda'u viizaan keetu keessaa numiin jedhaniin. Jennaan an birrii ittiin kutadhu hin qabu jedhe. Sigalee birrii ofirraa qaba bar. Birrii isa nama 700 kana mana algaatti ijoolleen keessaa hadde kana jechuudha. Inni natus kaa jira. Birriin ittiin viizaa isaa itti haaromfamu dallaala biraarraan galaaniif. Birriin ittiin bashannanu dallaala biraarraan galaaniif. Ani immoo jara nama sadii jechuudha. Iteemmi kiyya irratti birrii galcheefitanii jara sadanii iteemmi kiyya irraa fayyadamu. Sigalee alaan biricha sana jalaa ijoolleen hatte jeddu gurbaa mana algaattiin tarii afaan keessa wal ba'an teembe gurbaan adda walee mucaan maqaan isaa akkas jedhamu na jeeqaa jira. Kottuu furii deemii jedhe. Achumaan ganama subii saasittaa jechuudha. Dhaqeen bakka mana algaa sana. Dhaqee Umar maan rakkoon keenya eniin. Hin taa'ee bilbilaa jira jechaadha. Ani hin barbaadu yookaan sittiin cituu bakka barbaade na kaayi yookaan immoo tikeettii kiyya har'a naa kutii biyya na galchii jedhe. Sigalee birrii 100 bana jalaa hatanii jedhe. Birrii Afrikaan qabu naan jenne birrii birrii isaa jalaa bee hatameen jedheeniin. Bakka haati manaa kiyya naa galchitee naan na jalaa hatanii ijoolleen naan jedhe. Ishee ammaalan godhadhee ijoolleen si jalaa hatti. Natu si jalaa hachisiisee. Bakka tikiisu jalaa hatanii awwaata si wanta si gochuu danda'u jiru jedheniin. Amma furmaata naa godhi jedhe. Furmaati barbaadama maanni an biyya galuun barbaade. Giraama 500 kenneefi ijoollee biratti. Ish bakka viizaan kan keetis dhumachaa jira. Yoo birrii itti dabalattee qabaatte jedheniin. Har'a tikeettii kanatti har'a itti har'a galtu si guutuu nan danda'a birrii kan kee ergadhu jedheniin. Sigalee obboleettiin isaallee biyyaan haadha waltee naan haasofte turte. Ishii jedhee bahee amma maqaan keetis hin dha'u maqaa kootis hin dha'in jedhee deeme. Sigalee deemee nama biraarraan birrii 60 san jedhu hin beeku birrii 700 namni dhimma isaa duukaa fiigee mucaa godhu nama biraadha. Kan biyyarraa fidean. Nama biraa dhiisa ta'an kee qofa dubbadhatu. Qoyika isaa kun fitadha. Dhaqee tikeettii kutatee kee warri tikeettii feekii kutaniif suni natti dawwalan. Sigalee an tikeettii akka inni kutatin beeku bar ammallee waa isaa sammuu na nyaataa jira. Wallaahi laazim. Arrakkoon qabu hojii sarraa yu'an hojii illee dhaqachaa fi Umar calliftu ati Umar yoo dhiifte rakkoo qaba. Umar haaseenati. Qoyika an akka tikeettii kutatu hin beeku yaa jamaa. Sigalee asan birrii bashan biraa fudhatee beesan tikeettii kutatu isaa addan baafanne jechuudha. Mucaan kun deemee achi namni biraa natti dawwalee ani mana kee keessaa haadha manaaf abbaa manaa qofa dhiirri galuu hin danda'u bakka mucaan kun bulu barbaadii jedhe. Jennaan hojii wayii argiyan karaa almadaam kanaa jechuudha. Gaafa argu nama xiqqoo ingilifa danda'uu jedhan. Viizaa isaa ergii jedhan. Viizaa kan umarii jechuudha. Viizaan isaa jalaa gubatee jira. Kooppii viizaa maal ergii jedhan. Viizaan isaa jalaa gubatee jira. Achumaan Umar waan akkas akkasiitiin jedhaniin bakka adiis bakka an tikeetii kutadheen biyya galaa naan jedhe. Sigalee ishee dheeniis achi addeebee hojii jimaa nagalchi malee jedhe tikeetii kutadhee taman kutan. Yoo tikeetii kutanne okkee hojii si fallaala. Yoo immoo tikeetii kutadhe akkan hojiitti si ilaaluun qabuun jedhaniin. Sagalee kiyya dhaggeeffatee callisa. Sagalee kiyya dhaggeeffatee callisa. Ala jalatti mana keessa gabaastee jettu tikeettii natti ergi. Maaliif kutte tikeettiin jedhaniin biyya galuufanii jedhe. Erga tikeettii kutte eenyu si kutte tikeettii naa biraan naa kutte. Bakka isinumti tikeettii si kutte suni biyya si galchu naasanii jedhaniin sila moo walii galee baane jechaadha. Kunoo jira gaafadhuuniin yoo sobatee jechuudha. Tikeettiin Amman gaafan tikeettichi lafa jira. Viizaan haamsa lafa jira. Qoy al tokko. Dallaalleen irraa hojii galchees hojii inni galees. Wanti tokko la haasaa kana keessa jiru feekiin tokko illee hin jiru. Isinii galee garuu inni har'a yaa'u maqaan dallaala Dubaay isaa hin toltu waan ta'eedhaaf isa maqaan haa balleessan. Asirra dhibba sa'aatii deemurteessee yoo haasaa oolte an dhuguma jirtu hin dubbadda jechuudha.
dhugaa jirtu irratti ammas deebi'ee sagaleen keetti lafa jira koollee lafa jira viizaan keessiif haaromsanis hojiin ati galtes yoo barbaadde bakka itti viizaan kan keebe bakka itti hojii galtee baate hojii ati galtee baate hunda isaatu bakka taasisin geessuu danda'a jechuudha. kalas bakka kalas toofi kaatu Sema kana waan ta'etu mun qabdu chan. kalas toofi kusaa amma muyiti qabad amma caarraan kan simboone Abet. bagana gaan dhufte silaalle miidiyaa irratti ba'uun qabdu sababa abbaa manaa keetiiti giidoo keeti ajjoo keeti walumaa galatti wanti godhamu jiru sila bade waan ta'eef eega dhufte akkuma beektutti waan toofiqiin haa tofte maaliif beekta jaarsi kee kun himatachuus hin beeku isa himatames illee deebisuu beekaan jiru yoo caarraa Namni al tokko ka gaafa addisummaadhaan miidiyaa irra ba'u itti jabaachuu danda'a rakkina ofii haasa'uun. aywa rakkina ofii danda'a haasa'an jiru ati maaliif kan toofiqiin haasa'e illee si ta'uu danda'a kan ajjoo itti dhabeellee abbaa manaa keeti akka abbaa manaa keetitti fidatte asiin geessillee si ta'uu danda'a waan ta'eef waan irraa beektuu fi waan toofiqii wajjin haasoftan kana dhugaa jiru lafa nuu kaa'e maaliif beekta toofiqiis atis nuyis tokko waan ta'eef hundinuu obbolaa keenya waan ta'eef atillee miidhamtuu ta'uu hin barbaannu ispeeshaalii ati intala durbaa tokko taatee kaatee ituun fedhin miidiyaarra dhufte waan ta'eef dubbatadhuuti deebii toofiq ammaanuu deebisi nu waan nutti fakkaate dubbanna waan ta'eef caarraan keeti amma simbooni. Arkin si qabee jira Isaaq. Egaa abanattu ishiidha. Buutee jirti bara. Ol deebisaa ol deebisi. Okay. Ol deebisaanii. Ergattu ka. Simbooni ajjaloo jiraatti ergadhu. Moditoroonni gargaaraa muniira isaatiin namanni naa galchaa makiinaan of haraafanii. Rakkoo qabu nu dhagaa. Simbooni lakkoofsa tokko barreeffadhu Simbooni. Dallaala Dubaay jinnii Dubaay hin jennaa rabbi jedhaati keessa jirra rabbi keessa nu galche rabbi riskii keenya guutu inshaallah jirra. Toofiqis ba'e. Nu yoo dhiifnuuf jirra mee mucaan toofiqii isaa qabaachuu danda'a. Simboonidha. Qabaachuu danda'a sabara. Okay. Barreeffateetti lakkoofsa tokko galchin. Harkiseen jira. Ayyee. Toofiqatis lakkoofsa tokko barreeffadhu. Toofiqiin deebisa. Maal buuftan toofiqiin? Ofumaan bu'e lakke. Toofiq ol deebi. Barreeffateera. Daataan kootis cinqaara nattini. Dafi haasaa kan kee maddu ati siistu. Toofiq deebi'eera. Haasaa kan kee maddu ati siistu. Dhaggeeffadhaa isinis. Biqilaa barnooti isa qofa qaba kaarra jira si galee. Laala daqiiqa bichuudha sirreeffadhuuti nuti Samaani haasaa girgirriidhaan cufamuu hin qabu. Ana bituu sina dhaggeeffadhaa haasaadhaan haasaame keessaa waan argamu gatii ta'e jennaan. dubbadhuuti. Duraan dursee Toofiqii awwalaa kaasee gaafa hojii galchuu jalqaba dhuguma mana nyaataa galcheera. Mana nyaataa sana immoo hojjetaa. Manni nyaataa kun naan ta'u naa geeddare jennaan tole guyyaa lamaan booda na eeggadhu jedheeniin. Hamma guyyaa lamaa sana akkamittiin eegaa waan akkanaati shukurina itti qaxxalii hojjedhu dallaalee kusiyaa gulaalla'uu danda'a jennaan itti qaxxalee hojjete. Utuu inni hojjetu immoo hojiin kun geeddaramee bakka biraatti. Gaafa geeddaramu dhukkubsannaan Toofiqitti dawwalatee Toofiq geessee mana kaa'ee guyyaa afuriin booda ammas mana nyaatichaatti deebisee ganni wayyaa'ee kee jechuudha. Gaafa inni deebisu jarri mana arabaa suni nun galchina ati gali jedhanii galchanii Toofiqiin. Gizeen Toofiqi galu nu dura si galchineera nu sin geessinu jedhan amma jarri mana nyaataa sun. Waan akkanaa jedha haranii jedhe. Toofiqitti mate Toofiq ammas sin fidaa qoyi taaksiin si erga jedheenii. Guyyaa shan dormii keessa taa'e hin eegane guyyaa shan fayyaa guutee guyyaa shaniin booda yaa Umar yoo hojiin kun ammas galfamaa hin jirre an Toofiqiin nan haasa'a koomishinii galchamuufi qabu nan galcha hojii biraasiif barbaaduun jedheeniin Toofiqitti dawwalee
hojiin biraa jira warri intini komishinii siif kaffaltii jedheen birriin bareedaan jira hojiin si galchamu jira jedheeniin guyyaa shaniin booda ammas ofitti fudhattee mana isaa geessee hojii laabiyaajoo galtaa jedheeniin dhagaartuu dhagaarra si dhaggeeffataa irra bar hojii laabiyaajoo galtaa jedheeniin hojii laabiyaajoo kun hin jabaatu atoo egaa komishinii naa kaffalaa jiraattee birriin tin hojii gaarii si galchanaan jette komishinii harkaa fudhataarta laabiyaajoo nan galchiniis hojii biraa na galchii jedheeniin hamma irratti immoo hojiin laabiyaajoo qofa laabiyaajoof mana nyaataa malee hojiin biraa hin jiru jedheen Toofiq. Kazaan ammas dawwalee naan mari'ate meemee Toofiqumatti naa kenniin jedheen Toofiqii moodhaan naanaasee ammas adaraa obboleessa koon jedheeniin annamichaan bira jiru kun obborshinii ta'ee jira birrii hamma irratti argachuu hin danda'u waan barbaachisaa ta'e bakka keessu kaayee kan na gaafadhu jennaan an shukurii siiduu isuma deddeebisaa ta'a jedhe qixa taaksiidhaan bakka tokkotti deddeebistu hojii biraa barbaadiifiin jedheeniin tolee eegati naan jette siif jecha eegati birrii siifan kaffala jette siif nan galchaanii jedhe hin ta'a mucaan ammas hin ta'a Hamzaa kanallee gaafateeraaniin jennaan siifan barbaada mana nyaataa jirennaan mana nyaata dadhabeen bahee jedheeniin kazaan hojii biraa immoo siifan barbaade Hamzaan alanni jedhee ka'u Toofiq maal jedha biizaan kee appilaa itteera Dubaayii jedheeniin achuma hammoo Hamzaa wajjin dhiisee haasa'u utuu inni mana dallaalaa sana taa'u biizaan isaa guyyaa 22 hafte dhume. Kazaan ammas turee kaampaanii wayii geesseeniin kaampaanii sana gizee keessu nuyyuu ji'a 2 ji'a 3 as keessa teenyee namni abbaa kanaa nuun jedhaan jiru hin jiru maal hojjaa dhuftee jedhaniin hammas achumaan Toofiqitti rakkatu dawwalateera. Bootaan kun waan ta'u miti kottu asii na fuudhii jedheeniin anasii Bakroosa gaafaa dallaala kana nagganaanyee waaddeenyaadhuma isaati biyya isaati umarii isa tana sagalee qabuu fi akkas jedhaara adaraa dhiistanii bakka hin taanetti geessanii gatinaati anoo birriis nan kennaaf jedheera hamma irratti immoo nan rakkadhe harka namaa keessan jira sa'aatii jedhe barbaadan malee sa'aatii ofii barbaadetti argachuu hin danda'uun jedheeni yaa shukurii abbaa manaa kee gorsiiti biizaa sappilaayitiin godhaafi akka inni achi taa'u gochisiisi jennaan umar achii baanaan anaaf siif firmaa walii kennineerraan jedheeniin akkasii si dhabuu wayyuu nan ta'a jedhe mucaan guyyaa 20 fayyaa taa'e achi utuun achi taa'u lolli kun dhufe lolli Iraan utuun achi taa'u dhufe waraqanni nama sin kan poolisii tan kunis utuun achi taa'u dhufe hammoo achi fuudhee maal jedhaaniin achi taa'e maal jedhaaniin hamma immoo marii waraqanni akkasii dhufeera namni immoo si wakkalamee si hojjechiisu jira jedheen fira kee keessaa tos obbolaa kee keessaa tan an obbolaa tokkitti qaba abbaan koo mosaaqimii qabaatee dhufu miti jedheen akka dingataa obboleettiin koo Addis Ababaa daadaa koo bira paaspoortii baafachuu dhaqaarti bakka isiin gaayaan maal gooneen akka warra kooti jettee abbaa manaa kooti jettee siif hojjechiistuun jedheeni rakkoon qabu bakka jedhe Toofiq birri 50 immoo barbaadadhu jedhe ishiin an barbaadaan birrichan jedheeni takka turee ammas hammoo afeeraa jedheeni hin taa'e mucaan ammas kottoommoo meedikaala si kaasaa jedhee fuudhee deeme ammas kaampaanichaa gaafan viidiyoo saalaaluwaan wallaahi limoon nama bakka dhaqeetti gatamtuu miti utuu hojjetaa jiraatee hin ta'a natu birrii 500 gwaddeenyaa isaarraa abdiirraa liqeeffateenaan nyaata nyaate achi taa'e jechuudha waan nyaatullee dhabee jechuudha birrii 100 tuun kenniniif Toofiq geessee dhaqee achi taa'e mana sana jechuudha ani immoo eega sila biyyaa baane karoora qabna cakkanii taa'e hangaa'ee hamma inni dhufuun ijatti hin babaastuun jedhaaniin dakkaamaa gonnii kee laalee si galchuu didaara namni addisii booddee kee dhufee galchaara si jaansi laalaara jenna shukuri dallaalli immoo namni cinquun hin jaallatu gaafa sarraa galee na haa galchuu kadhadhee dadhabeera kana caalaa jedheeni naan jedha achi mucaan ishii jennee dhiisne gaafa dhaqee mana ijaasaa sanaaf iddoo maal godhe ofii isaatii mana ijaazaa biraa geeddarateera akka bordhaqame hin qabamneefu jechuudha kazzaan mana ijaazaa sanatti gisee geessee deebisu abbaan mana sana ammas gadi baasa ammas kadhatamee ol deebisa alii mabraatii irraa cufa alii bishaan irraa cufa waayifaallee ittiin illee nama argachuu irraa cufa ammas Toofiq kadhatee boranachii baasa ijoolluma Toofiq asirratti hin argu jedhe namni mana ijaazaa sun anasumatti hin argu ijoolluma Toofiq anasii boo'ee maraadhe galgalaaf ganama rabbii mana gaarii fidee na kaa'in malee waa'ee nu maroo jechuun barakiinaa na obaasa wallaahi ilmoon namaa hojjetaa dhaqxee rakkinatti baati malee inni kun durumaa qabee gaafa biyyaa dhufus tikkeettiin kee ati jumaa achii ka'i xinnaa sii kutee na guddaa barartaa jedheeniin hadhatu mana adaadaa kootiin teenye guyyaa 15 fayyaa mana algaa birrii meeqan nama ga'a isa si godhee na hin dhiise mucaan isas gaafa duraas gwaddeenyaan gaafa kanatti fidee na wal barsiisus guyyaa 22 keessa sii dhuma biizaan kee jedhee walitti fide anaan achii maallaan jedhe siichi walitti ganaanyeera ammaartu na dhibeen jedha gurbichi jechuudha
amma sagalee itti qabu nu waartu dhibi maatiin isaallee achii bu'anii sagalee itti qabu maatiin koollee bu'anii sagalee itti qabu jechuudha suma dheengaddaa mucaaneen gaddaa mohaati koo buna gurgurtee birri 75 ergitee jette jechuudha biizaa kun muiddiina hojjechiisuudha maal godha guyyaa 12 qofa hojjetee fi bilookii godhe ammas jara keenya jaarsa keessa hin jaalatu Tofik naamus Tofik taraa irratti dubbatiin kee inshallah. Ati ne dubbanna dhugaani mona mantiin inji nama najjeeftu ati dhugaa jiru baastiin ani dhugaa jiru si baasa waa tokko na rabshaan wayin barbaachisu ammas taanaan anuma roodha fumaanne argamu gaafa malee Tofik rabbii soraatu Abarra usiyaa dubbatattu kassoo busii usirra mana namaa jirti. kanaafuu kabajni mana namaa Nulaale callisi Ida way qabaatee mita sirrataa kan nama dhaggeeffatu. Yaa ummato giddu giddu sin dhaggeeffataa jira bakila loofaara. Isaakin hin bultan yoo ta'e laa marraa kaasee namni rabba ishee dhaggeeffadhaa ummato. Oofittu baxabbataa ramubee. Isaako isaak nama siin buluu dide farraj nuu farrajati. Lakki qoy Tofik na dhaggeeffadhu dhiisi. Tofik dhiisi kan medi. Bilbiga taadii cufachaa jira barati tokko itti qaba wayal tokko. Isak Shaanitti Lokaan kaa waan lokisiin argi mana kennu faan okay siroo feetaa yaasaa jechaan amma eessa jirtaati? amma ajmaani hin jiraan Ees ajmaani naamyaa waani Ishi bakka anis mana taa'een dhaasaa jira wanta kan amma eddeen dhugaa mucaa kanarraan dhugaa jirtu argaan jira. Dhugaan jiru tokko lama sadii mucaan kun isa sila abbaa manaatii yeroo 100 haasofneerra mucaa kana wajjin deeqaa lama haasofne dhugaa jiru argaa jirra.